bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti guddina argee bahaa aanaa Gooroo Muxiitti waajjira bulchiinsa gandaa Daaddoo jedha. Egaa waajjirichi kun almost dhiyeenya kanii fi araddaan tun Daaddoo wajjin araddaa lama turte. Daaddoon bulchiinsa magaalaa ta'e kun araddaa Daaddoon gurguramteeti tajaajila kannaatiin jira. Kana fakkaata asni isa jira. Green area ni sana fakkaata. bulchiinsa godina aanaa Gooroo Muxii olini taanee waajjiraan daawwachaa jira. Sama al-Karibiyah hojjetan mana keessa hundi torbaan keenya bira mara ijaasa jiru kan ta'e. Ana bro biar mana tu kamu. Ini motor kami ini boleh. bulchiinsa magaalaa Daaddootti sheerii hawaasaan mana furdisoloonii ijaaramaatiin jiru bulchiinsi aanaa Gooroo Muxii obbo kabajamoo obbo Jaafar Bakarootii fi hooggantoota caasaalee hooggansaa isa jala jiran guutuun dhufanii daawwachaatiin jiranii waliibsaatiin jirra. Egaan ta'ee tana fakkaatti jijjiiramni magaalaa irratti deemaatiin jiru akka malee magaalaan tun fiigaatiin jirti. Jallaamni asuma bira inoo isuma kana jallaamni isuma kana as biratti furdisoloonii as biratti ijaarame hirmaannaa uummataatiin. Yaa kanaaf hojiileen akkanaa hojii baatanii itti fufuu danda'u qabanidha. Kabajamoon bulchiinsi aanaa Gooroo Muxii obbo Jaafaroon fi caasaalee hooggansaa jiran haala kanaan dhufanii hojii hawaasni hojjechaa jiru daawwachaa jiranii. Kana fakkaataa hojiin hawaasaati. Lafa maal fa'aadha isin jenna? Kan itti argamnu bulchiinsa magaalaa Daaddoo keessatti inishatiivii hawwii fi fedhii hawaasaatiin ijaaramaa jiru kabajamoo bulchaa bulchiinsa aanaa Gooroo Muxii obbo Jaafar Bakarootii fi caasaalee hooggansaa wajjin taanee daawwachaa jira. Itti fufna. Restaurant